saboota biraa wajjin wal qixxee ta'uu qabna jedhe malee saba biraa cuunye saba biraa miine ofii jiraanne jedhee hin beeku guyyaa tokkollee. Oromoon ammata guddifachaa beeka, ammataadha, kennuu beeka, yoo bishaan gaafatan aannan kennuu beeka. Mirguma isaa waan gaafateef obboleewwan keenya baay'een isaanii mana dukkanaa keessatti hidhamanii kuun ijji badee kuun harki isaa cabee lutti isaa cabee kuun ammoo lubbuu itti dhabee hin yaadattanii jechuudha. Yoo tare namni dagachuu danda'a. Yoo tare dagachuu danda'a. Dargaggeessi mirga isaatiin waan falmateef qofa, dubartiin mirga isaatiin waan falmatteef qofa wayyaaneen isnaaperiidhaan taankiidhaan dargaggeessa keenya baay'ee isaa qamadii keessatti fixxee reeffa isaa kompaaneriin akka midhaan walii haameen beektanii jechuudha. Wanni hadha guyyaa hadhaa kana wal geenneef wareegama dhaloonni kun itti kafale kana tikfachuudhaaf hadha wal geenne jechuudha. Kanaaf keessattuu kaayoon guyyaa hadhaas haa ta'u kaayoon amma booda dubartiin teenya jijjiirama kana keessatti maal fayyadamaa jirti? Dargaggoon keenya maal fayyadamaa jira? Bilisaan ba'ee bilisaan galee bilisaan waan yaadu dubbate dalagachuu akka danda'uuf sirni kun haala mijeesseefii jira jechuudha. Kaleessa maaliif sirba aadaa keetii sirbitaaf dargaggeessi keenya dargaggeettiin teen miimoorii liqimsaa turte jechuudha. Kanaaf seenaa akkanaa kana qabna. Seenaa akkanaa uummanni qabu kun ammoo adda keessattuu fuuldura keenya filannootu jira. Filannoo fuuldura keenya kana jiru keessatti filannoon kun filannoo haqaa, filannoo diimokiraatawaa, filannoo amanamaa, filannoo haqa beessa akka ta'uuf ga'een dargaggeessaa olaanaadha. Sirna isaati waan ta'eef ga'een dubartii olaanaadha. Sirna isiiti waan ta'eef sirna ilmi isiin barsiiftee guddistee jettu adda qeessa misoomsaa jiru kana utuba waan ta'eef kanaaf adda wal ga'uun keenya dorgaa dorgee qofaafii miti jechuudha. Adda wal ga'uun keenya dorgaa dorgee olitti malaa waliin marachuudhaaf guyyaa wal geennu jechuudha. Kanaaf isa kana beenne guyyaa hadhaa dorgaa dorgeen gaafii keessattuu hojimaata paartiitti wal qabateen gaggeeffama. Dubartoota keenya gidduuttis dargaggoo keenya gidduuttis hin gaggeeffama. Kan gaggeeffamu kuni hubannoon dargaggoota keenyaa, hubannoon dubartii teennaa sirna isii kanarratti qabdu laphee isii keessa jiramu hin jiru wal yaadachiisuudhaafi jechuudha.